ofuma isheeti rako uumaa jirti. Ofuma isheeti mana isii diigaa jirti. Otoo hin mari'atiniin otoo itti himin hiciti yaahiyaa waan intarratti raawwachuuf deemu waasaa jirti jechuudha. Kaameraa waraabaa isaan gaafattu, namni kun maal hasaa isaan gaafattu, rakkoon kun eessa ga'a isaan gaafattu, ammallee ofuma bultii ishee pom godhaa deemti. Maaliif garuu namni maaliif ofii isaatiif itti daba? Ana kana dhibe kana. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walitti deebinee jirra. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii walitti deebinee jirra. Maali walitti deebitanii warroonni tin jettanii akka wayii bobeetanii immoo ammallee bobaa isse warri bobeetan bobaa warri koomentii babbareedaa barreessitanii immoo I love you bye isin jaalladha bye isin kabaja viidiyoo kee like subscribe fi yaada keessa kunna daasinin jechuu barbaada. Saadaan akkuma beekamu rakkoon isiin ofitti irratti dhuumaa jirtu otoo beektu ammallee hiciti abbaa manaa ishee haaraa gabbaafte jirti jechuudha. Hicitiin isiin gabbaafte maayini jechuun keessan oolu akkuma viidiyoo isii irratti argatan saadaan ammas balleessaa guddaa qabdi. Rakkoo guddaa uumaa jirti. Mana isii keessatti maatii yaani abbaa manaa isiitti irratti rakkoodha. Otoo isatti himin kaameraa dhoysitee kaameraa waraabdee san booddee inni yeroo ajjeefne akkana goonaa yeroo mootuyyuu poolisii dhawaa kennineetiniin kun hiciti guddatu ba'aa jira. Otoo intalli kun ofii isiiti uf ajjeefte maaliif dhiibbaa isarraan ga'uu barbaadde? Maaliif isa miidhuu barbaadde? Bultiin kun bultii isii, jaarsi kun jaarsa isii. Maaliif kaameraa dhoysitee isa waraabde? Anana ajaa'ibee baay'ina ajaa'ibe. Dhugaa isiniin jedhaa miti. Wanni kun garmalee badaa jira. Yookaan hin ajjeefna jedhu, yookaan morma baafna jedhu, yookaan lubbuu baafna jedhu, yookaan luka. Maalumaaf garuu maalumaaf kun ta'e? Maalumaaf dhoysaa barbaachise? Maaliif isaanii marannan kaameraa waraabaa jiran? Maaliif hin jenne? Maa ofii isiiti uf miidhuu barbaadde? Maa bultii isii kanatti taphatti? Nama waan beekne moo nama akkamiiti? Maaliif iyyaan? Isiin anara rakkoo ga'a maaliif hin jenne Saadaan fakkeenyaaf? Isii dabarfatee isa gaafa abbaan manaa kun isii kun miidhame isiin hin miidhamtu. Bultiin kee gaafa diigame hin miidhamtu. Fakkeenya bultiin Saadaa gaafa diigame hin miidhamtu. Intalli summiin obaafte minaamin akka jettu immoo harka isheetiin isheetiif dalayde waan ta'eef kuni rakkoo isiiti. Rakkoo isii kana immoo abbaa manaa isii kana hicitii maaliif baasisiisuuf yaalti? Miidiyaa irratti jammar hin barbaachisu hicitii baasuun. Amma hicitii hedduutu ba'aa jira. Otoo intalli kun uf ajjeefte ragaaleen takkaan ta'a viidiyoo isaanii TikTok irra takkaan ta'a, Facebook irra takkaan ta'a, YouTube irra takkaan ta'a. Ragaa mala haqa intalaatu ba'aa jira na fakkaate. An akkanachi ilaalutti gaafa haati warraa fi gabbaatee hicitii abbaa manaa ishee baaftu ragaatu ba'aa jechuudha. Ofii dhiibbaa ofirraan geetti, ofii rakkoo ofirraan geetti, ofii mana isii diigaa jirti harka isiitiin. Dhaabbadhu oduu isa keessaan goorini, isa duuda kaameraa duubatti gorfadhu, isa duuda kaameraa duubatti waraabbadhu. Poolisii waa kennineetiniin qabanii nurra habaasanii. Seerri kamuu poolisii miiliyeena yoo kenniti isiin seeruma biraa fidi. Kana yoo nyaachifte kan biraattu dhufa yaa abbaatii kiyya. Morma achisiisanii morma irraa darbinata morma keessantu darbama of miitan maatii keessan miitan jireenya keessan miitan asuma gabaabatti dhaabbadha. Karaa nagaa buusaa. Amma rakkootu uumamaa jira. Rakkoo guddaatu deemaa jira. Harka ofiitiin ofii isaaniitiin ragaa ofiitti bayaa jiru. Harka ofiitiin ofii isaaniitiin rakkoo uumaa jirtanii hicitii dhokkatee baasaa jirtu. Heeyyama malee jechuudha. Gaafa heeyyama malee abbaa manaa ishee haasofsiifte, gaafa heeyyama malee viidiyoo abbaa manaa keetii poosti goote rakkisaadha. Mana kee keessa jeequmsa dhufa. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbadha jechuudha viidiyoo kana. Namoonni natti aartanii na arrabsitanii maal jettan ani uummata akkanan goota. Isiniin hooma tokko wanni isin narraa hir'iftan hin jiru. Wanni isin naa dabaltan hin jiru. Takkafaa wannoo jette ansila akkana godhaa. Maali harakaata kana hodhiiftan? Homaa nan gootan. Kanaafuu miidhaa Saada ragaa jiru waan hin barbaanne viidiyoo kanarraa hojjetaa jira malee akka isin yaaddan sanii miti. Akka isin ofirra albaatan sanii miti. An akka keessanii ta'u malee isiniin arrabsuu fi isheeyyuu arrabsaa jirtanii isheeyyuu dhadhaanimaa jirtan waan ta'eef aynoo ani bakka isiniin qabu yeroos isiniin qabu deebis isiniin qabu jechuudha. Isin bira kutee darba waan ta'eef warroonni nama arrabsitaniif
warroonni koomentii babbareedaa barreessitanii yaada irratti kennatanii yaada akkana godhuu qabdu jettan ammas yaada keessan kennadha. Wantoonni namni tokko seera tokko gaafa bare seera yuutuubii tokko gaafa bartan akkanan jettan. Seera yuutuubii akkaataa qaba. Inni viidiyoo nama maxxansuutu rakkoodha malee inni gabbaatee irraa dubbattu rakkoota kan qabu. Namni sun waan nama sanii ibsita. Ilaalchi namni suniif yookiin namni takka lama hubachuu danda'a. Ilaalcha kanaati ilaalchi kenna. Nuti ilaalcha kana. Kanaafuyyuu wanni isin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya sa'aadaa ammallee taanan warri beektan warri walitti dhiyaatan warri keessan dubbisaa jirtan intala kana dhaabbadhu jedhaani. Intalli kun bakka hin taanetti kufuu heddi. Bakka hin taane seenuu rakkoo cimaa keessa seenuu deemti. Namni akkuma isiniin jedhee waa malatu malee waa duuba jiraatu malee hin akkasiin ta'u. Rakkattee sa'aadaa biran dhufne intalli quuftee dhufte. Amma jarri lachinuu washakkanii jiran. Sa'aadaan yaayyan shakkiti yaayyan sa'aadaa shakkaa jidduu isaanii borcamaa jira. Bakka hin barbaachisu. Jireenyi gaa'ilaa keessatti borshakkuu wal amanuu dhabuu bakka wal duuba kaameraa dhoysanii hiciti waraabuun miidhaan inni fidu cimaadha. Fuula kaameraa ona gaa'ilaa fuula kaameraa duuba gubaan jiraachuu danda'a. Sababa intala kana qabadda. Nagawuma kana buusu mucattii kana tasgabbeessitee sussobdee karaa ta'etti furuu kaameraa irratti akkana isii godha intala ilmoon takka fakkeenya foo karaa gubbaayyuu teettee namni tokko yookiin makiinan tokko gaacee ajjeese gaafruu hin isii sun baatu irraa maatiin isii itti argama firri isii baay'ata. Otoo intala kana akkuma jedhan kana otoo lubbuu isii baasanii har'a intala firu hin qabnu gaafsan dachiin hin mul'atu. Gaaf jarri lubbuu intala kanaan baafna fakkeenyaaf rabbiin isaan hin goosisin hin goone jedha dhugumattiin isin hin jedha gaafa san firri isii maatiin isii obboleeyyan eessuma jinni jaan kan argamu. Lubbuu baasuun kun rakkisaadha. Hicitii waraabuun abbaa manaa ofii rakkisaadha. Saada dhaabbadhu si gayaa jechuu barbaadeeti. Akkasi yaadni kiyya kana jechuudha. Yaadichi kiyya isin gammachiise lakki intalli kun haa dhaabbattu asumatti ofirraa haa baaftu maal haa taatu yoo jettani karaa nagaatiin tasgabbooftee baay'ee ulfaata karaa jaarsummaatiillee akkuma inni jedhu san poolistoota waa kennanii baasan hin danda'amu. Abadan hin danda'u. Poolisii feete waan feete kenna. Miliyoonaan kenniif ati abbaa qabeenya qabdaa kennitaa mitiire inni gara inni hiyyeessi san caalaa achi deemee tokko sitti waamuu danda'a. Isin galee san caalaa achi deemee hiyyeessu bakka poolisii tokko ati tokko yoo gaggeessite abadan hin danda'amu. Kanaaf viidiyoo keessatti dhaabaa namoonni hedduu sagaleen seenuu danda'a alarraayi. Akkas isin jechuu barbaada baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa like share subscribe godha warri na arrabsitan immoo tak godha jechuudha. Barri arrabsaa sirriitti hin dhagamu. Arrabsitus hin dhagamu arrabsuu baatummoo ni dhagama. Deebiin siif kennamu si jaalladha si kabaja warra arrabsitan illee isin jaalladha isin kabaja like fi share subscribe godha.